Allahan waaqamu waaqamiti Qur'aana bichaadhaan wajjin haasawita. Walbira qabnee haasofna. No, hin qabnu. Qur'aanuma kiyyara ammas didee wangeela hin barbaadu wangeela hin naasoynu Yesuus hin naasoynu. Ani Qur'aanuma kiyyara hin Allahan akka waaqa ta'e si wajjin haasawu Qur'aana kiyyara Allahan akka waaqan ta'e wajjin haasawita ammas filannoon sii kan egaa didde Yesuusisi. Walbira qabnan jedhe ilaa akkana kana wajjin haasawu waa takka siifuun galle irraa deema. Walbira qabnee haasofna. Hin dhiyaanne kun waan walqee baga. Aboo waan siin jedhe mee dhiira Yesuus siif waaqa moo waaqaa miti? Walbira qabnee haasofna. Afaan Oromoo na dhaggeeffadhu deemis yoo kana taate asittuu kana normaalii hin beeytu kabajan qabdu beekumsa keetiin si madaalu deema. Yesuus siif waaqa moo waaqaa miti? Yesuus tu waaqadha moo Allah tu waaqadha isa jedhu wal faana mari'atu. Goobasi mata duree lama barkuun akkasitti waan siin jedhe mee na dhaggeeffadhu maal wal bira qabdaami Quraanaa siin beeytu ati barataadha akkamitti si hojjaasawa. Dura one thing jede negaaf makan jirenya na dhaggeeffadhu sa'a I don't want to waste my time with you bro. I need someone intelligent, someone who knows deeply Quran and Bible nama kasisan barbaada malee ati fi qarara deemto ni baranneeto. I don't want to waste my time sa'a kiyam billaysu bilaa sa'ati it's a gold jan it's a money. I don't want to waste one thing jede Yesuus siif waaqa moo waaqaa miti anaaf waaqaa miti Yesuus ergamaadha nama uumama akka kiyyaati dhiira akka kiyyaati siifoo. Anaaf Yesuus waaqadhaan jedha si Gobas frodde hold on itti haasoo na dhaggeeffadhu dhiiroo na dhaggeeffadhu afaan Oromoo siif hin galle sa'aan fitin kana booda si hojii I don't want to waste time Yesuus waaqaa miti jedheetiin wangeela keetirraa si hojii haasawa Yesuus waaqa jetteen hojii haasoita kana dhiira meeqarra baqate barsiisaan kan kee kaateettu miti maaf wal bira qabu sodaatte wal bira qabne Allah Yesuus wal bira qabne fayyaan qabdu amma gaafii keenya sa'aateenya fitini dhiirri paastaroonni kota gadda dhalatee fi Allah dur kaasee jiru wal bira qabdaati daa'ima xiqqaa maaliif Maryam maan nuni immoo akka sennee namannu beektaa mucaa diqqishaa gadda dagna qabate viidiyoon as bee taraa takka sagantaa qabanna sagantama kana qabanna viidiyoon as bee taraa takka iyyee siin waraabaa jiran as bee si ay Allah tu waaqa moo Yesuus tu waaqa wal faana mari'annaa si akkuma ta'e viidiyoo as bee ni waraabne akka dhiiraa viidiyoo as bee iyyee ni waraabna okay sirraa ta'e malee Yo guys ilaalleetiin asbeeka boru mari'annaati asbee viidiyoo sirraa waraaba viidiyoon hojjaa seeta boruun si hojjaasa boruun si jedhe Allah tu waaqa boruun si jedhe amma harran ta'u sagantaa qabanna boruun hojjanaa seeta Muutii maa qabdan jiran. Bosingo boruun hojii haasawita goobasi viidiyoo beemee dura viidiyoon wal mari'anna namni jechuun wal laallee wal mari'anna okay as bahi. Muutii maa qabde boleessa. As bahi. Rafaan jira dukkana laddoo. Bahi as ifaa ibsadhu dan taateeti dukkana isaa qabin jira. Dukkanaan argitu viidiyoo tokko. Mina gabaa ni qaba ifaan telefoonni ifa ofiif built inside the light ofiif irratti ijaaramee jira hin qaba. Screen light ya kana gatto ke esen argisina jiranya kana akka hinchafatti Allah dukkana keessa bay gara ifaa qottu dafi light nama jechuun dhaqotee no jaasa ane ma dukkanni bari isa Yesuusin namanni rabboleessa goobasi dhaggeeffadhu me na dhaggeeffadhu ati nama waaqeessu ani nama waaqeessina kam wal niqixeessita ati nama ila siif nama anaaf garuu waaqeessi Allah wallahi biratti waaqamiti wallahi dubartii sirra jabdu because na dhaggeeffadhu waaqayyo kan ke me siif nama dhaggeeffadhu me siif nama na dhaggeeffadhu waaqayyo kan na dhaggeeffadhu me nama dhaggeeffadhu akka dhiira me dhiira kan akkamitti no jaasa kana marrattu mana kanatti na dhaggeeffadhu kabaa keessa taa'uu si na dhaggeeffadhu yaa nama gortee waaqayyoon kee qaama saala qunxurroo qabu waaqayyoon kee kittaannaa irraa mura waaqayyoo kan kee namni ajjeese awwaal kana joonjummaan kee dadhabinni kee inni guddaan isa kana no kanaaf dibeet kanaaf Yesuus dadhabinni kee waaqayyoon kan kee qaama saalaa akka keetiin qabu Yesuus na dhaggeeffadhu harka mirgaa lama gogaa qaba naafaan hin dubbatamu gogaadha Allah hayyee fixatteemi waaqayyoon kan kee qaama saalaa akka kiyyaa fi keetiin qabu moo qabu deebisi gaamma amma kam godhare akkas isin dhiisanii deemka
Dhiisme. Caafa qayanii itti tufanii gadi baasanii fannisa rarraasanii akka qeerransi gartee foon nama xuuxee dhiigarra fannisutti achirraa eegas gabbuusanii awwaalanii biraa deeman. Asirratti Ustaaz Abu Mu'azzar asirratti yeroo hedduu kiristaanonni gaafii kana dhiyeessu. Mucaa deengadda gaafa kittaanatu gisee irraa muran jedhee dhukkubsatee fi akkamitti Allaahoo. Anuu dhukkubooyuun ture. Guyyaa gisee qurxummii godhanii guyyaa 8ffatti irraa muran jedhee dhukkubsate akkamiif fideetii inni Allaadhaan wal qixxeessame warri kiristaana kun akkamitti yaadda namaa fi nama takkaa isaa jireenyaa fi dhuma akkamitti wal qixxeessa. Abduu ta'e yeroo nuti hin ka'e naam. Fakkeenyaaf ani wanti jarri sodaatan yeroo baay'ee Abu Mu'aaz namaan jedha fakkeenyaaf. Tokkommoo Abu Mu'aaz namaa miti yoo naan jedhe nu lama waliin haasa'uu hin dandeenya moo hin dandeenya? Hin dandeenya. Yoo an namummaa keessa mirkaneesse uummanni Abu Mu'aaz nama ta'uu fudhata. Yoo moonni sun Abu Mu'aaz namaa miti kan jedhu jiraate Abu Mu'aaz akka nama hin taane fudhatee naan harka kennadhaa jechuudha. Mee waan gootan wallaahi kiristaana jaldeessaa fi hundasi Qur'aanuma qofarraa Allahan waaqaa miti jedhin abadan yoo wangeela canate wangeelaan isin injaan. Takkaayyee Yesuus wangeeluma qofarraa inni Yesuus ergamaa ta'u waaqa kan ta'e akka namatti haasa'uuneetan abadan ni beekan hin seenan. Okay dhiisne Muhammad akka ergamaa ta'e takka ergamaan ta'in Qur'aanuma qofarraa nu hojii haasa'u jedhin kiristaana tokko kan ishiisii jedhu naaf iddoo anaa kijiba. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Ani Muhammadur Rasulullah hin jaamiti inni leessa Muhammad Rasulullah jedhee fidachuu qaba. Akka nuti wangeela isaanii kan rukunu gartanii Yesuus gisee isaan maarreedha jedhan kunooti wangeelumaan. Akkana jedha kunoo kakuu moofaatiin haarawaanis. Wayi Qur'aana fitu jira. Hundee nagaan seef haa ta'u. Halo? Galgala kana warra waaquu feerna dhufaa bara. Baniin bantaa hundee. Ishee nu dhorkuu deemte enteen. Hin salaattuu fi hin salaattu. Hin salaattuu hin saalfattu. Hin salaattu hin saalfattu. Hin sadaqattu. Rabbiinis hin sodaattu. Amma Quraana qofarraa. Gammachuudha miti tilaawni kun. Mee kanuma feete dhaqi wangeela keessan hin xooynu Allahan waaqaa miti jettanii amantanii. Qur'aanarraa Allahan waaqaa miti jedhaatii Qur'aanoo bicharraa isaa nam takka. Okay, takka wangeela qofarraa jedhin abadan. Jedhan ni beekan. Hin beekan. Isin akka maal akkamii ofirraa dhiifti wanti wangeelli waan Itoophiyaa haasa'itti kun bakka hedduutti Itoophiyaan akkas taatee bara nuti ganama dhiisna. Qur'aana kanarraa Allahan Allah miti kan jedhu yoo naaf fiden ganamaan darbee deema. Muhammad ergamaa miti jedhee Qur'aana kanarraa kan naaf fidu ganamaan dhiisee deema. Isaan nuti bara asirraa Yesuus namaa miti. Waaqa qaba. Waaqa waaqessa. Humaa gochuu hin danda'u. Hin beela. Dhukkeerraa kaasuu jira jedhan. Dhiisanii bara amma maaltu nu galchee nuti bakka. Dhiisanii bara amantii kiristaanaa waan jedhamu. Islaamni amma Qur'aana kanarraa Islaamni amantii miti kan jedhu. Amantiin dhugaa Islaamaa miti kan jedhu. Asirraa fidan maal goonee naaf afarsoonii fi Dr. Hamdiin asirraa fi cinqina. Mana cufnee yaanee garee gartee maal GW garee waajii. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Arrabsina waliini. Maal arrabsina nama dhiba barumsa barbaada. Arrabsina gayyaaneeti. Amantii nama arrabsina. Akkasi kottaa jedhin wallahi kana bar jedhana. Kotta wallah. Gaafa harka kana kiu jedhan. Inde kidaane banada. Kidaane walda Marcos. Akkasi gartee waldaa gartee Abu Mu'aaz Center jennee banna laal. Gaafa nu fudhachiisa. Haleluuyaa. Amen. Warra sharaa kanatti birrii qaba jaanii sharaan banadhaa sharaa waqara. Isaanii qaba warra guddaa. Woyyoo. Kutaa kudha lama kufnaan sharuma dhaabbattaa bara. Sharaa fooshaa. Sharaa foozaa namni jalatti du'e. Ayyee abeet kidaane. Kidaane dawwala kidaane. Waccana jechuun mirqaan hafuura akka nu godhe hin beektan. Waldaan okkatti ijaan hin argine waldaan maayikiraafoona iyyumaa waldaan obbo man jedhu. Wal dhaggeeffadhaa haasa'a kaa. Eshi nagaan siifaa ta'u kiristaana. Kiristaanummaa kootti hin saalfadhu. Hin saalfadhu hin jennee bare asumaan gaafadhe.